fooqee isaanii irra jiruudhaa miti. Akkanuma googilii keessa namni sarti godheetuma argatan. Dhagay dhagabbo. Itti deebi'a. Dhagay siima dhagay. Atila koonu jedhu kana ila na geeffadhu. Mee bakka sana gooba ziikoo mee rabbii kan keetii jedhi. Sitti mana geeffadhu. qofa rabbii kan keessa si uumen si kan rabbii jedhi. Ila wasakata shar'u anhu jechuma sani maal jechuu itti baana. Ni makkaan barkeessa dhaladhe. Jechuu ni dandeessa. Rabbii kan keetii jedhi si uume. Rabbii nusi dhagay boonarraa dhagay dubbaqee kaa dhagay. Aboona dhagay olii gadi hin fiiginaa jirana. Dhageeffadhu. Haraama jechuu lallabadhu haraama jechuudha. Haraama miti jala muree isin lallabadhaa isin jedhima. Isin lallabadhaa obboleeyyan tiyya ila. Wasakata shar'u anhu ka jedhu san qofa hiiki. Isa san qofa barbaada. Lallabadhuuti. Wasakata shar'u anhu jechuun maal jechuudha? Wasakata shar'u anhu. Wasakata cal'ise ashar'u Qur'aanaaf hadiisni cal'ise anhu waan irrana gubbarratti nu dubbannee jenne kana hin ta'a jecharraa. Alhamdulillah. خلاص الحمد لله. إيجا كانت آية كنيسة قرآن بتجيبته أمة برابر لديه يكاتين تورته. أنا كان حديثا كيسا لينجرو قرآن كيسا لينجرو والنبو وياد علمائي اجتهادات مالي وان قرآن حديثا والقبطومي تانو مقودو والنمبر. الحمد لله رب العالمين. أجبو دانا مو. أنت إبرا قفادك وأنا ندق أنت إبرا أشترك يا منتي تيجي تكيسو جرا. أمة كانت تكيسو جرا. إني إسلام تيفو أنا مبيك حقيقة تنسيفني ما دقيفو أنا مبيك. Wali galee kanaaf jechuun kabajaan bakkaan fadhe peenteer fadhu kafaruufis amanuufis mirgaan qaba bakka fadhe dhaqee islaamummaa teenya irratti kijibuu hin danda'u ragaan gaafan eega beekaa ta'e islaamummaa beekaa ta'e dhufeen wajjin daliila waan jedhe san qaxii fadhu jedhu san fidatee achi booda nuti saasoyna rasuulli fuudhee haadha manaati hojii rafee rasuula waan kana raawwate isaan raawwadhu jedheeni karaa kiyya deemaa jedhe karaa rasuulaati waan quraana keessa hin jira yoo barbaade maqaan isaa quraana keessa jira. Waafiduga qaxii jedha maqaan isaa quraana keessa jira maqaan isaa ati jannata seenta kan jedhuun quraana keessa jira gaafadhu sa'aanutti hin fixina fidii ragaa eessatti waan kana fuute eenyuun luugaa jedhe harma qabadhaati qaama saalaa fuudhaa luugaa jedhe daabboo dubartii arrabaa yoo jedhe safuu takkaan dhageenya waan akkanaa rasuulli bar wa innaka la'alaa khuluqin adiim jedheen wallaahi pheenxeen kiristaanni amantiin qabne waaqeffataan akkasaa kan naasawu kanaaf dhiiraa miti daliila haafidu sheekh ofiin jedhee mamti as baheen wajji haasawu deemee fatwaa maal godhe eenyu bakka buufate ma eenyu bakka buufate yastaftuuna ka fatwaa eenyu sa bakka buufate eenyu irraa barate kanaaf gaafadhu mana kee fiddee miti yookaan dibbeetiin hojjaa godhu takka mana isaa seenee viidiyoon as bee isaa eegale maaf irra dheeressita daawaa miti fidii waan akkasi ani sin irraa gabaabse tureera ani lallabadha Bashar dhageeffadhu asli Bashar ka isin jettan namarraallee zakaan hin baya namarraa zakaan hin baya ka akka Bashar kana zakaa ofirraa baaf haqiiqaa isiniin namarraa zakaan hin baya zakaa jechuun xurii waan saniiti waan xurii namarraallee zakaan hin jira nama ammootiniin zakaan ammootiniin laal nama akkanaa kana zakaa baasa ilmi namaa akka Bashar kana zakaa baye gaabii adeemsa sadi asli geeffadhe sadi takkanatti daliila ta'uuf akka booda mana biraa dhaqee isin karakarre baay'ina nama irraa yookiin uummata meeqatirraa zakaan nama geeffadha zakaa qamadii bichaan hin jirtu zakaan namaallee ni jira maaliif jennaan garjaleen namaa kinoo akka Bashar kuni zakaa ammootiniin zakaa ofirraa baase ilmi warri muslimaa namni islaama ta'e nama ammootiin diinii nabii lukaan irra dhaabachuu deemu ka akkanaa zakaa ofirraa baaf wanni isin nu beektan lama Bashar suuraa shayxaanaa suuraa ibliisiitiin dhufe diinii nabii lukaan irra dhaabachuu suuraa shayxaanaatiin dhufe shayxaanuu dalagaa Bashar laalee irraa maganfata a'uudhu billaahi minal Bashar jedhe nuti a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim jennaami shayxaan a'uudhu billaahi minal Bashar jedha dalagaa isaa laalee irraa maganfataa jira shayxaan suuraa ibliisiin dhufee nama keessa seenee qur'aana fakkeessee hadiisa fakkeessee waan ammootiin ilaal googil irraa arge in qaraane ilmii naqliin in qaraane googil irraa arge sarchi godhee
yoo inni jecha rabbii dubbatee hadiisa takkaa lama keessa baasu namni nama diinii nama sheekaa se'a akkan se'e kana ammoo tiniillaan nama akkanaa kana nama fiskiin isaa baay'atte nama bid'aan isaa baay'atte shari'aan nu hayyamtee jirti maqaa isaa ammoo dhooyinee nama kanarraa fagaadhaa jechuu nama fiskiin isaa badhee dirree baata nama bid'aan isaa dirree baata bid'aa isaatii fiskii isaatiin akka isin hin galaafanne shari'aan maqaa dhayaa irraa dubbadhaa nuun jettee jirti hayyama hamaa miti maarree fashaar suuraa ibliisiin dhufe irraa baqadhaa suuraa isaa maxxansa shari'amatu nu hayyame irraa ammootiin wal baqachiisa dalagaa isaa garii shayxaannu irraa maganfate a'uudhu billaahi minal bashaar jedha shayxaannu edaa namni nurra badaallee hin jiraa jedhaa jira shayxaan akkuma itti a'uudhu billaahi min shayxaan rajiim jetta haganuma dubbachuu barbaade har'a ammoo baga rabbiin ife galche itti seenuun barbaanne garuu ulamaa'ota ijira jiraniif sheekota ijira jiraniif mannillee mana asliiti ta'eef itti seen maaliifi argitanii jirtan dubbima inni dubbate irratti wasakata anhu shar'u jedhe shari'aan irraa callisee jedhe alhamdulillahi maaliif irraa callise jennaan maarree wanni sun haraamaa ammootiin haraama jedhee irraa callisee je'eetiniin nu ibse wanni sun hadiisa irraayii miti jecha quraana irraayii miti jecha ibnu baazi ka inni jedhullee bakka inni irraa naqqalee kitaaba waliin akkanatti haa baasu haa fidu akkanaan ibnu baaz isiniin jedhee sammuu keessa isinii teessisina jecha ibnu baaz ta'uu kitaaba qaba ibnu baaz kitaaba inni irraa naqqalee waliin bakka inni irraa fide waliin isinii haa himu akkuma ishee awwal jedhan kanaaf ummanni keenya walii gala dhumarratti asli wanni jechuu barbaadu nama jala deemtanii fatwaa gaafattan laalladhaa ummanni kiristaanaa mucayyoon kiristaanaa bashaariin gaafatte kiristaanallee bakka hin buutu nuu beekaa amantaa kiristaanaa bakka hin buutu amantaan kiristaanaa waan kanatti isiin ajaju adaba dhabin jedhuun waan ammootiniin fokkataa dubbadhu hin jedhuun amantaan kiristaanaa tuni amantaa kiristaanaa bakka hin buutu bashaarillee amantaa islaamaa bakka hin bu'u jarri lamaan ammootiniin shayxaanaa suuraa shayxaanaatiin dhufte akkasin nuu beekaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam.